tanii sodaachisanii doorsisanii bifa adda addaatiin hayxisii hafe argaa jirtan akka muciyyoo gaaf dura amata afur sodaachisanii mana dukkanaa keessa siina jedhan birri san gartee wallahi ladi birri san irraa walitti buunee irraa kaflee jechuudha kan akkasii hedduutu jira nuti wanti dubbataa jirru fadhallee borullee yoo taate haqa cunqurfamtoota nama dubbatuuf hin qabne sagalee hin qabne haati baatee hiitee isiiftee wallahi mataa isaan dhiiga isaan dhaabdee manni san cubsiiftee biyya galchisiisuu dandeettee harka duudee duubatti hiitee obboleessa miidiyaadha wanti kun hadda wanti kun kallattii hundaan darbaa jira yuutuubii irra maxxana feesbuuk irra maxxana sooshaal miidiyaa guutuu irra maxxana kun hojiidha beek hinjifannoo guddaadha mee waa'ee haadha baatee namni isaan dubbatanii tokko waraabee miidiyaa irratti maxxansii agartee jirtu hin jiru kuni mallaqa dhabanii wallahi miliyoona dhabdee hadda dhugaan isii akkasitti ol ba'ee hawaasni as taa'ee namni 8,000 beekaa fi wallaalaa jaarsaaf qeessin ayiteette asii waraabanii bakka hundarra maxxansuunis osoo mallaqa kan 1,500 miti miliyoona 5 osoo kaffalee wallahi viidiyoo sirraa waraabama kana isa cabsaa jechuudha namni kun mee gabbee namni tokko dhaqee bakka sanii haa nyaatu yoo hattuu taate malee ummanni yaadaa warra achi keessa jiru mallayni kiishaan dhumte manni sun ka ijaarame gartee maajikii qaba manni sun nuti dhumanne kiishatti waa nu hafaan jiranii akkasitti booyaa jira dhageeffadhu kanaaf gabaan irraa cufamte namichi wanta wallaale ammallee dhalli isaallee akka inni hattuu taate irraa barataa deemaa jechuudha akkasii gurratti sin calawii ta'anii bor walitti deebina bor waan deemuun bor guyyaa waan itti ooltu nagartanii warri fooloo irraa hin qabne fooloo godhaa icciitiin isaa gabbaa wanti haati baatee maqaa dubartummaatiin dubartii kana salfatte nama guddaan na jala jira sheekatu nu jala jira nuti gaddantaa irraa hin qabnu muka hudduu isa kenna jechuudha mana kiyyatti kottaa waa agartanii fooloo sumaan tolfadhaadha yoo keessa illee gassee nu dadhabdan gubbaa irraa laaltanii jechuudha warri shamarranii warri waa garaa qabdan ulfi garaa isin baya gaafa gartee waa agartan gaafa dhayaan jabaattu warri dhufuu dadhabna fooloo godhaa borochi waa agartan wallahi dhageeffadha waan boru deemuudha deemu cabiinsa namichi kun cabu mallaqa haadha faatee tanaatii miti nuti ka dhaabannuuf kaleessa illee haqa miskiinaatiif dhaabanne hadda yoo inni kakee haadha faatee lakkee balbala dura kaayee biraa deemuu taate warri dubaayee yaada akkasuma yoo tana barkaraa keessaati wayita kalee nu godhatan san osoo kenninee gara wallahi wayita kalee nu godhata akkanatti yoo tana walitti dachaatee beekaa Bona yoo dubbiteeti amma wannin wayin jechuu barbaade gaafiidhaan qaba hayyoota Dubaay irraa. Ayyee. Dubaay kana yeroonii fi gartee keekni dhufe namoonni tokko maal jaan Dubaay kana keessa sheekotii jira manguddoo jira nama kabajaa jira jaan. Amma kuni ulee takkittiin isaan itti siin dhawan tokkicha kana. Ammoo dhiifama wajjinnatti illee naarina hayyoota Dubaay doktoroota Dubaay singiloota dabilii hundi keessanuu dhiiraa fi dhalaan mee rabbi sodaadhaa biyya hayyoota heddummina ittiin dhaadetu yoo hedduminaati Oromoon biyya san jirti shamarranillee yoo hedduminaati biyya san jirti doktoraa fi narsii fi adda addaa inumaa doktora baay'inaan ka osoon baratiin doktora harkatti Dubaay keessaa hedduu qabna ammoo gaafii adeemsaa takkaan qaba innis maali mee boonaa keenya eega himannaa miidiyaa kanarra dhufe yoo xiqqaatee ati ji'a 5 fi 6 deema eega dubbiin qooxii taate mee guyyuma tokko sheeka biyya Dubaay keessa jiru intalasaa eega amantaan islaamaa nama gartee roorrifamee fi nama waliin bu'ee jidduu dhaabuu jidduu fi xiyyiin hunjatti sheekotumaan nutti hima dubamee nama barate yookaan manguddoo Dubaay keessa aboo dubbii tana lafa nuu gabbuusaa nuuf fixaa ja'anii dubbii miidiyaa irraa fuudhanii takkaa lafatti hin gabbu'atanii manatti hin galatanii ni beekanii ani nagarreeti yaa yoo jiraate tana jaanaa himaa dhiifamaan isin gaafadha tokko isa kana haya eega fudhatanoo dubbii tana finnee ja'anii tanutti hin deebi'anoo ni qabanii eega maqaa isaaniitiif ja'an aboo eega gartee walii bar balaan laal nama callisee fi ka dubbatees walumaan dhukkee irraa kaafte oguu ganda tokko dhufte biyya tana keessa hayyuu fi sheekotaa jira waliin nun tuqinaadhaa jettan yeroo hedduu oguu namni gartee nama tokko waa gaafatu kanaa jennaanu mee dubbuma takka ta gartee akka hayyummattis akka sheekummattis akka gartee waa hundattuu dubbii takka tan gartee finnee aboluu jidduu qabnee tanni qabdanii ta ofiifoo ol baatanii balaaleeffattan ni qabdanii namni tokko takkaa qalbiin jibba takkaa irraa fagaata takkaa ni balaaleeffata mee wahuma kanaan jibbinee balaaleeffannee jaanutti hima waliin isin tuqanii namni kaanillee kanaafuu gaafii tana akka manattis akka alattis nu deebisuu isin gaafannaa haadha faatee gaafa gartee namni baay'een jiru gaafii tana sheekotiin Dubaay gaafa dhufte mana kee kan ol nagalchi niin gaafadha silaa amma namni naa deebisu hin jiru. Ela Kadira wanti gochuu qabdani tokko sani haadha faatee illee cufa butuu deemaa natti fakkaate
dubbiati jette warri Dubai mataan isaatu sheekaaf qeesiin qabu namni himatame wallahi ilakunu waraqaan nabira meeqatti himatame beeta biyya san keessa sheekaaf ka areeda gishee kun yoo xiqqaatte nama 78 to himannaan asirra jira obboleessa kiyya warri hadha gartee achi yaa'ee achi keessa jiru namni achi keessa hafe tokko hin jiru dhageeffadhu tokko sani lammaffaa irratti immoo birri haadhafaa ta'edhaa miti ofii gartee haateeti allukkuun albeesiin qalan baafti jette Oromoon artisti Ibra Irbo achitti nyaatan obboleessoo ijoollee mana madaamirraa shilingii fi sumuunaan achirratti walitti guuranii birrii miiliyoona Itoophiyaa meeqa ta'u kiyyaa achi keessaa harka duwwaa achi keessaa baasan mallaqa sanillee nyaatanii jechuudha. Kanarratti illee walitti gabbaana gurra isinaa buutu artistiin achi keessaa deemee biyya Bahriin keessatti mucattiin takkattiin kabaja achirraa argate jechuudha. Biyya san keessaa kabaja dhabee mallaqa achi guuramee kana biraa miti hidhatti darbamee waa meeqa ta'ee salphatee achi keessatti birriin guurame birrii xiqqaa miti namni manatti namni. Inni beekna wallahi lazim annama meeqa garaa keessatti nama martu namni tokko reef ol bahee maal jedhe birrii dhibba kuma birrii meeqatti guru tikeetiin gurguraa turan tokkoffaa irratti 2,500 kuma haga 300 jira jechuudha. Beerri mana madaamii bakka isiin jirtutti deemanii irraa guuraatiin turan jechuudha. Mallaqa xiqqaa miti mucaa san gartee akka itti seenii agartan akka inni itti keessaa bahee agartanii jirtan jechuudha. Dhageeffadha. Goone waamee gaafadhe kaleessa goonee fi keessaa waa erginee fi waan itti walii galle gabbayee maxxanse maal maxxanse haga gartee na gubeera. Eenyu si gube? Dubbii maa isaa san. Hai sunni isa janaisa maalitti goote. Namicha borkoo san wallahi billahi ay osoo inni waan gaarii lalaa namichi barumsaan qabu jedhanii fi abbaan gadaa restaurantii kan barumsaan qabu jedhan. Takkaayyuu jedheen jiru jedhan. Inni barumsa qaba jedhee dubbii maa ofii godhatee miti. Waan gaarii dubbii maa miti bar. Kun akkanumaan bargisee mataa gurra hoolaa nyaatee kayyatuma boonaan baaneetiin jedhe waa himaa bar. Lakki namichi wallahi. No. Kuni gizema waa tirraa fi tiriirraa waa arraabee geessa jedhe akkasuma waa hima malee dubbii himaa goone bar. Ambaasaadara gooteetiin jette isa qoyii isa ambaasaadara gootee shuumte jennaaniin barmaan nan jedhe seete. Kun akkanumaan shurraabii tolfatee uffatee deemaa jira malee ambaasaaddaraa miti naan jedhe. Maali takka jedheen jiru santuurra waa jedheera jedhani sun kaabinee biyyatti nama fixaa tureera jedhani. Turee barumsaa gaddiisan baratee jira bar sun. Dhagaye. Maama Nuraddiin barattee jirti bar. Inni xiqqoo waa jedheera jedhani. Maama Nuraddiin waa. Orang kana waa baay'ee kadhamna jedha. No, ani kana itti waliin gallu nageenyi haabuu nageenyi waaraan akka buu barbaannaa dhugaa dubbachuu fi Dubaay hin hafne rukutamaa turte guyyoota sadii kana balaa gurguddaa baay'eetu qaqqabee lubbuu namaa dabalatee waan baay'eetu ta'aa jira jechaa jiranii. So qabeenyi bade hin laakkaamnu yoo tilmaamame baay'ee ta'uu danda'a gatii kanaa ol dachaa ta'utu waraana kana keessatti gaaga'ame. Dubbicha akka jennetti deemna taanaani faamilii kan kee akkuma ati jette nama kanniin waliin dhabde kophaa kan kee hin dhabne nama kanniin waliin dhabdee eebbistee biraa galteeti waan goonu godhuu qabna. Sanii alitti nama qabu qabanii dadhaban jedhanii uummanni kun wanni akkanatti si bira taa'aa jiruuf haqa kan keetii fi kaleessa situ nama kanaaf waa hojjattee haqa kan kee dhabde. Abduu dubbiin afaan keetiin badini sa'aatii 40 lama wallahi deengadda waan nyaanne kaleessa deengadda waan nyaanne. Rabbi salaanni subii dhagaye. Salaanni subii narraa dabreen beeku salaata subii sa'aatii 2tti salaata. Gidduu kanatti lafee kokkee dhattee ta'edhan sana. Wallahi jaarolee bilbili as bilbili achi bilbili as fiig achi fiig. Wallahi isaallee takku ani waan kun. Carraa usumee faa kenna usumeen faa maal jetti waan nuti akka Israa'elii waraana jaalattiinu Israa'eliidha. Waraanni taafufuu barbaanna waraana kanan feena beeta waraana keessa guddanne kan wajju. Ameerikaan takkaa yoom nageenya buustee beekte atis kanaaf akkas godha. Ameerika ayyee usumee dubbadda yaada keessan kennadha waan an bara jiru kanatti. Usmeen bira hin jiraanne yoo taate homa tokko dubbadhaan illee hayyee duraan dursa manguddootiin keenya warri kaleessa jaarsummaa sirraa fuutanii gabbuutan galatoomaadha.
uumaan hambaalleen akkas qabdi nutilleen harka isin dinnee hin baane dubbii tana kaleessumaa ni beeyna bakka dubbiin tuni qaqqabdu ni beeyna keessatti wanti garaa nama nyaatu nuti nama kanarraa waa haqa keenya nurraa fuudheeti miti garuu haqa muciyyoo tanaattu keessatti garaa nama nyaata. Challenge nama hundaadhaaf kennan hadha isiin dubartii jechaadhaaf dhiibanii cunqursanii bakka kanaan gaanii biraan darbanii gasti keessa dhufanii qoosaa akkasitti qoosuun nu hunda kenna garaa nyaate hadhallee borullee yoo taate dhugaarra dhaabbannee dubbanna dhugaa isii ni barbaanna jechuudha isiillee ni barbaadatti dhugaa fi fakkeenya warri Dubaayii haga ilma namaan sodaanne arraba namaa sodaata qaanii namaa sodaata jechuudha. Hooka dhugaa dubbannu taate namni obboleetti hin qabne hin jiru obboleetti qabdan hundi keessanuu hadha nama challenge namoota wajjin geggeeffaman keessaa dubartiin isii takkatti keessa jira nama cufaa kaffalanii isii qofa keessatti dhiisuun keessa garaa nama nyaata maaliif waan tokko jechoota adda addaa waan kana sii goone leenca sii kennine jechi jedhu keessatti qalbiin sinaa cabsu wallahi dhugaa rabbi osoo dhiira taate hin dubbannu jechuudha ofirraa dubbatu danda'a hadha isiin dubartii waa nu gochuu hin dandeechu jechuun doorsisa adda addaa maatii kee biyyatti rashanna akkasii goona si buqqifna leenca sii kennina kalee jechoonni akkasii sun har'allee barullee yoo taate hin deeggaru bira dhaabbanna jechuudha akkasii ni baafna akkaataatti baafnu ni beekna jechuudha mukatti naqaa jaalatti warri Dubaay kun dhugaa akka dubbannu taate wallahi lajib kanaafu obboleettii ta'een haqa isii ka jaalatte haqa kan kee rabbi si haa baasu kaleessallee dhabdeeti miti ni qabda birriin 500 isaanu garteetiin bakka isaan fuudhanii kennanii ni beekna madda san turraa cite jechuudha yoo ka dhugaa dubbannu taate sababni maddi tun kenna mallayni tun kennamuu dhabde madda san dheenya kana gartee torbee caallee aga ji'aa jala deemaa jirru maddi sun irraa hidhamte mallayni bakka fuudhamtee kennamtuu dhabamte ni beekna jechuudha yoo nutti dhiyaatanii anaa biyya namaa keessa hoolaa dalagadhan kana osoo na gaafatanii wallaahi fuudhee irraa kafaluu nan danda'an hadha mataa wanti lafa jala qabatanii garana deebi'aniif tokko hin jiru sii barbaanna dhugaa keessi cina jirra warra jaarson illee ol deebi jettan kana dhugaa dhabde muciyyoo mallaqas dhabde dhugaas dhabde akkamitti ol deebi namaan jettan isin gara barbaadde mukatti cabsitee haa baafattu jechuu jara keenya dhageeffadha warroonni manguddoon asirra jirtanillee galatoomaa deemtanii dhabdaniimi dhaabbadhu soo jechaa osoo hin taane gatante barbaadadhu jedhaani wallahi maali ummanni guutuun dabqa fi birte asli faa waliin kennaniif bakka takkarti mana tokko keessatti kennaniif fudhatte kaisii maaliif duubatti hafa hadda dhiibbammaan sadarkaa kana qaqqabe dhageeffadhas dhiibbaan sadarkaa kana qaqqabee bakka kana gaggabe maa boosiin dubartii jechaaf silaa namni sadarkaa tokkotti kennamu wallaahi mallaqasiitu kenname akka bakka biyya baqaa keessattu akka dubartummaa qabdu isiif kennama silaa jalqaba maa keessatti qaqqabdanii ilaallesin warroonni deemtanii mana banattanii nama xiqqeessan nama arrabsitan dhugaa namaa tajallatte hadha osoo mallaqa kan asliin dhabe wallaahi hin dubbannu hadda siidha dubartiidha obboleettii teenya haadha teenya biyya baqaa keessatti miyyattii tanaaf dura kennama silaa namni chaalenjii sanitti miidhame wallahi lazim Nuruddin baba mamali gadan ka garaa itaa sanirra muciyoota natu miidhame silaasii kennam gaaf duraa kennineef nama hundaafuu kennine hatta ebaluullee kenne keessaan gadi qabaantu ni maali namni kun waan mukatti naqeet irraa fudhata hudduurra si waraanna jedhee daqiiqaa osoo sa'aatiin 24 hin geenye irraa fudhata kaisii kun maaliif duubatti hafe dubartiidha jechaaf haddallee taate borullee taate fedhu gandaa taate fedhu obboleettii isaa taate dhugaara dhaabbannee dhugaa dubbanna hayni isin ni jallatte jechuudha isa bichaa miti isin warra asirra jirtun jallisaa jirtan haqatee barbaadadhumaan jenneen dhiisii asirraa gali akkasii miti ol deebi maa warra dhiiraa maan dhooggatin hayyee ka onnee qabu gartee dhiira ta'e warra dhiiraa san maan dhooggatin warra sa'aatii 24 keessa yoo durra si waraane hin fiddamu jedhe sanii maa kenne san maan dhooggatin Bona barsan bari dhageetta barsan amma maal je bar dheengadda niitii isaatiin maal naan jette beekta osoo birriin aslii galuu baatteeti osoo gaafa duraa birrii aslii galchuu baanne namni hundi hadha miidiyaa nun doorsisu